Kun macaafa Isaayyaas Raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsa 12 kaasee hanga 14tti kan jirudha. Eenyutu bishaanota ammaaree safare? Eenyutu waaqota taakkuudhaan safare? Eenyutu biyyoo lafaa guubootti naqee fixuu danda'a? Eenyutu tullootaaf gaarota madaalliirra kaa'a? Eenyutu humna hafuura Waaqayyoo shallaguu danda'a? Eenyutu Waaqayyoon gorsee barsiisuu danda'a? Inni eenyuun gorsa gaafata? Yaada ogummaa eenyurraa argata? Karaa qajeelaa eenyutu isa barsiisa? Beekumsa inni ittiin hubatus kan isa barsiisu eenyu? Guddummaa Waaqayyoo. Jalqaba waan hundaa, dhuma waan hundumaa, maddaa fi ka'umsa iccitii uumamaa. Bantiiwwan waaqaa fi lafaa maalirraa isaan uumte? Ooyiruu hammamii gidduutti hojjattee xumurte? Hundeen isaanii maali? Eessarra dhaabaman? Ka'umsi isaanii hoo eessaas jalqabaman? Biiftuu fi urjoonni, ibsoonni waaqarraa warri lakkaawamne yoo laallu lafarraa, baay'ina isaaniitiif warri hawaa cufan maalirraa tolfaman? Isaan eessaa dhufan? Qorattoonni hawaa, astiroonomistoonni, warri saayinsii lafaas jiyooloojistoonni beekumsa isaaniitiin hunda keessas lixan maal of harkaa qabu? Waan beekanii fixan. Isaan bara baay'eef kan mataatti hin caban homtuu tokko hin jiru waan of harkaa qaban. Bakki inni itti dhumu, bakki inni irraas ka'e akka yaada namaatti yoon beekamus ta'e daangaa jalqabaatii hanga xumura isaa taakkuu keessa farta hawaa hunduma isaa. Yabbinni dacheellee amma gad fagaatu hanga isaas hin beekta amma inni ulfaatu. Waan isa utube waan inni irra taa'e hin beekta tolchitee si hundee isaa kaa'e. Bara lafti jiraatte iyyuu umurii ishii waliin isa beektonni illee itti waliin galin. Kan bantiiwwan waaqaas yoo rakkatan himuu siif garuu ifaadha homaa sitti hin cimu. Gaalaaksotas, pilaaneetotaa fi urjoota waggoota isaaniis yoo feetes guyyoota galmeessitee qabda. Kun hunduu sin dhibu tokko tokkoon beektasis in ajaa'ibu. Icciitii gurguddaa kan biran ga'amne garuun fuulduraafuu tasan danda'amne waan dinqii fi dhoksaanii icciitiinsi biraa kan eenyuuf hin ifne wanta baay'ee jira. Kan bantiiwwan waaqaa kan biiftuu gararraa otoon dabalatin asuma lafarraa tokko lama miti wanti nuti hin beekne maaliif ta'es jennee kan nuti hin qeeqne. Garbaawwan gurguddaanii maddi galaanotaa eessa akka isaan burqan kuusaan bishaanotaa barum baraan jiru goganiin beekani. Daangaan isaanis cabee uumaman jeeqani. Achuma jiraatu dallaa isaanii keessa dhoksaawwan akkanaas beekaan himu eessa? Biyyoo dacheetti ni ijaarte eenyutu siif kenne? Dhugaan tilmaamamne namnis kana hin jenne. Eenyutu galaanota waraabee tofixa yookiinis biyyoo lafaa ammaaree tofixa? Eenyutu tulluuf gaarreen madaalarra kaa'a? Ogummaaf dhoksaa kee eenyu bira ga'a? Jalqaba akka taate waan hundaafis dhuma, dheerina umurii kees qaamni beeku suma. Yaada dhuunfaa isaanii kaanis qeeqxonni, waan baroota hedduu qoranis beektonni. Isaayyaas raajichaan akkuma dubbatte iyyuu ati inni qulqulluuni eenyutti fakkeeffamta? Eenyudhaa waliinis waliin qixxeeffamta? Akka si barsiisuuf gorsa eenyuun gaafatta? Yaada ogummaaf ta'us eenyurraa argatta? Ati kaleessas sanuma har'ayyuu boruyyuu eenyu si shallaga hangam si qoruyyuu? Beekaan akka hubatuuf sirraa hubannaa argate warra ogeessotaafuu si ogummaa laate. Isaan illee garuu gaarummaaf kennaa kee hundumaa haalanii si duubaa ka'anii si dursuuf yaalani. An Isxifaanos Luluuti.